BBS oduu gurguddoo torbaaf kanan qabnu isinitti himaa Anshamsuu Bashirii. Jalqaba irratti oduu gaddaatti qabna. Godina Arsii aanaa Daabbatti balaa konkolaataa barsiistota Yuunivarsiitii Madda Walaabuu mudatiin hanga ammaa lubbuun namoota 20 olii bahuun dhaga'amee jira. Barsiisonni kanneen kaampaasii Shaashamannetti barsiisuuf konkolaataa Yuunivarsiitii Madda Walaabuutiin gara Dodolaa imalaa osoo jiranii balaan kun isaan mudate. Balaan kun godina Arsii lixaa aanaa Daabbaa iddoo addaa Waashaa jedhamutti kan mudate hoggaa ta'u konkolaataan isaan fe'ee deemaa ture karaa irraa maqee haala yaa'ii lixuun hanga ammaatti lubbuun namoota 20 olii dabruun dhaga'ame. Namoonni afaan hospitaala Daabbaa Dodolaa fi Roobetti tajaajila yaalaa argachaa akka jiran pirezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmad Khalil himaniiti jiran. Oromiyaa keessatti lolli mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti bifa haaraan cimee itti fufuun lammiilee nagaa hedduun kan ajjeefaman torban dabre kana keessa ture. Marii nageenyaa marsaa tokkoffaa biyya Tanzaaniyaa Odolo Zanzibar irratti godhamee ture waliigaltee malee goolabamuu isaatiin wal qabate naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti wal waraansi hammaataan meeshaa waraanaa gurguddaadhaan deeggarame mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti cimee itti fufeeti jira. Akka odeeffannooleen bahaa jiran agarsiisanitti godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo iddoo addaa Waddeessaa jedhamee beekamu keessatti waraana caamsaa 15 hanga 17 godhameen yoo xiqqaate qonnaan bultoonni nagaa 5 ajjeefamuun dhagame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombooshattis haaluma wal fakkaatuun lolli cimaan loltoota mootummaa fi WBO jidduutti caamsaa 17 ganama sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4 cinatti tureen miidhaan lubbuu fi qabeenya irra dhaqqabeeti jira. Lola cimaa godina kanaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalicha to'annoo isaanii jala oolchuun hidhamtoota bilisa baasaniiti jiru. Akkasumas mana kuusaa magaalattii keessatti argamu cabsanii seenuun xaa'oo qonnaan bultootaaf raabsaniiti jiran. Waraana kana keessatti manneen jireenyaa uummataa hedduun gubamaniiti jiran. Haaluma wal fakkaatuun erga waraanni cimaan godhameen booda magaalli Daaduu kan fageenya kiiloomeetira 24 irratti argamtus to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galteetee turte. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessattis caamsaa 16 haleellaa hidhattoonni raawwataniin lammiileen nagaa 2 ajjeefamuun gabaafame. WBO'n waraana baay'ee qopheessuun magaalattii seenuu hidhamtoota mana sirreessaa keessaa bilisa baasuufis yaalii taasiseeti ture. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu keessattis gaafa caamsaa 14 bara 2023 waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa baree'uun waraanni mootummaa 4 ajjeefamuun beekamee jira. Mareen nageenyaa marsaa tokkoffaa Odolo Zanzibaritti taa'amee wal hubannarra geenyeetti jirra haajaan malee qaamoleen lameen waliigaltee waraana dhaabuu hin mallatteessine ture. Haa ta'u malee gareen lamaan maree marsaa biraatti fufne jechuun ibsa baasaniiti turan. Haleellaa garee lamaan jidduutti godhamaa jiru wal qabatee ibsi gama mootummaatiin bahe hanga ammatti hin jiru. Oduma wal qabatee waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti godinoota Gujii lamaan keessatti godhamaa jiruun jiraattonni godinichaa gaagama namooma garaagaraatiif saaxilamuu qorannoon adeemseen mirkaneessuu waldaan Ashaaraa fi abukaattummaa Oromoo oolaan ibsa baasee jira. Akka ibsa ollatti waraana mootummaa fi WBO jidduutti deemaa jiru wal qabatee jiraattonni Gujii lameen hidhaa jumlaa ajaja malee ajjeechaa jumlaa qeerraa buqqa'uu fi qabeenyi barbadaa'uuf saaxilamaniiti jiranii jee. Namoonni mannaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun hidhamaa jiraachuus jee ibsi ollaa kun namoonni kanneen mana murtiitti hin dhiyaanne yoo ta'e haalli qabiinsa mana hidhaa kanneen hammaataadha jechuun namoonni mana hidhaatii baafamanii iddoo adda addaatti jiblaan ajjeefamuu qorannoon mirkaneesseetiin jira jee. Magaalaa Haroo dhiyeenya kana hundeeffamte Shaggar keessatti masgiidonni hedduun diigamuudhaan wal qabatee manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa muummee ministeera Abiyyi Ahmadiif xalayaa banaa kan barreesse torban dabre kana keessa ture. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Alii biraa deemee dhabnaan mirga keenya kabachiifachuuf tarkaanfii fudhanne jechuunis dura taa'aa majlisaa federaalaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ejjennoo qaban ibsan. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti masgiidonni hedduu yoo xiqqaate lakkoofsaan 7 ta'an qaamolee mootummaatiin jalaa diigamuu deeme. Manni maree kun masgiidota magaalaa dhiyeenya kana hundeeffamte Shaggar keessatti diigaman jee ilaalchisee ministeera muummee Itoophiyaatiif xalayaadhaan iyyachuu ibseeti jira. Pirezidaantiin mana marichaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ji'a Ramadaanaa bara kanarraa eegalee yoo xiqqaate masgiidonni 7 diigamuu fi ammallee masgiidota diiguun itti fufee jiraachuudha dubbatan. Masgiidota diigaman 7 keessaa 5 magaalaa Sabbatatti kan diigaman hoggaa ta'u 2 ammoo magaalaa Burraayyuutti ta'uu himaniiti jiran. Masgiidonni kanneen maaliif akka diigaman qaama diigee gaafachuudha. Nuti nu jalaa diigamuu malee qaama diigee argannee sababa kamiin akka diige gaafachuu hin dandeenye jechuun masgiidonni maaliif akka diigaman hanga ammaa akka hin barin ibsan Sheek Hajji Ibrahim Tufaa masgiidota diigaman keessaa kanneen akeekkachiisni dursee itti kennamee fi kanneen tasa diigaman jiraachuus himaniiti jiran. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa xalayaa gaafa caamsaa 18 bara 2023 ministeera muummee Abiyyi Ahmad barreesseen inni masgiidota magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiranii hatattamaan akka furmaata argachuu qabu gaafatanii jiran. Dhiyeenya kana magaalaa maqaa Shaggar jechuun bifa haaraan hundeeffame keessatti seeraan ala ijaaraman jechuun masgiidonni hedduun bulchiinsa magaalichaatiin nu jalaa diigamaniiti jiran jechuun manni maree kun xalayaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad barreesse keessatti eeree jira. Dabalinis diigamuu masgiidota ilaalchisee kantiibaa magaalaa waliin bilbilaan dubbanne waan furmaata ta'u irratti walii galneetti jira jennee amannus bulchiinsi magaalichaa garuu ji'a Ramadaanaa keessa yeroof masgiidota diiguu dhaabuun Ramadaana booda garuu masgiidota diiguu cimsee itti fufee jira jechuun rakkoo mudate xalayaa kanaan ibseeti jira. Diigamuun masgiidotaa waan bulchiinsi magaalichaa seeraan ala ijaaraman jeef qofa akka salphatti dhiifamuu osoo hin taane dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu hordoftoota amantii Islaamaati jedha xalayaan muummicha ministeeraatiif barraa'e kun.
Kanaaf masgida diiguun hatattamaan akka dhaabbatu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa xalayaan gaafatus deebii akka hin arganne manni marichaa ibseeti jira. Pirezidaantii naannichaa xalayaan ergaa beeksifnee akkasumas qaamaanis dubbannee dubbisuuf beellama qabannee wayita jirutti masgidota diiguun itti fufuun hooggantoota mana maree kanaa fi hawaasa musliimaa akka muufachiiseeti jira. Xalayaan muummee ministeeraatiif barraa'e kun manni marii waliigalaa kun ministeera muummee Abiyyi Ahmad diigamuu masgidota ilaalchisee furmaata hatattamaa kennuuf aangoo guutuu waan qabuuf tarkaanfii akka fudhatus gaafateeti jira. Sheek Hajji Ibrahim Tufaa gaafilee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf dhiyeessan wayita ibsan masjidonni diigaman baasii mootummaatiin deemanii nuuf haa ijaaraman kanneen jiran diiguunis haa dhaabbatu osoo hin mariisin masgida diiguufis hawaasa musliimaa dhiifama akka gaafatan kan jedhu ta'uu himan. Tattaaffii sadarkaa magaalaa Shaggarii fi sadarkaa naannoo Oromiyaatti taasisan milkaa'uu baatus ministeera muummee biraa garuu furmaata akka argatan abdachuu isaanii Sheek Hajji Ibrahim Tufaa himaniiti jiran. Masgidota kunuunsuu fi qaamni biraas akka kunuunsu gochuun itti gaafatamummaa keenya isee ijoodha kan jedhan Sheek Hajji Ibrahim Tufaa xalayaa ministeera muummeetiif barreessaniin yoo deebii dhaban tarkaanfiin itti aanu akkaataa heera mootummaan gara mirga keenya kabachiifattu deemuudha jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yakka daangaa qaxxaamuruu dabarsanii kennuu eeyyamuu kan raggaasise torban dabre kana keessa ture. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 19ffaa irratti labsii yakkamaa dabarsanii kennuu fi dhimmoota yakkaa irratti biyyoota Turkii fi Imireetota Arabaa waliin wajjin hojjechuu dandeessuu raggaa'iseeti jira. Manni maree ministeerota labsicha kana amajjii keessaa erga raggaa'isee booda seera biyyattii ta'ee akkuma tumamuuf gara mana maree bakka bu'oota uummataatti dabarsee ergee ture. Labsiin kun namoota yakkaan barbaadaman karaa seera qabeessa ta'een dabarsanii waliif laachuun olaantummaa seera raggaa'isuuf bu'aa guddaa qaba jee ture. Yakkoota qindoominaan raawwatamanii fi yakkoota daangaa qaxxaamuran to'achuufis ni oola jaame labsiin kun. Labsii kana raggaa'isuun Itoophiyaan biyyoota Turkii fi Imireetota Arabaa wal ta'anii wajjin hojjechuu isaanii kan dandeessisu ta'a. Miseensa paarlaamaa fi paartii sosochii biyyaalessa Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee dabalatee labsiin kun mirga lammiiwwanii sirba jechuun mormii dhageessaa kan turan hoggaa ta'u miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa isaan hafan garuu hariiroo Itoophiyaan biyyoota wajjin qabdu cimsuuf fayyada jechuun yaada isaanii mormanii sagalee guutuun raggaa'isaniiti jiran. Mootummaan ce'umsaa Tigraay fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay murtii boordiin filannoo biyyaalessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay haquuf dabarse kan morme torbee dabre keessa ture. Mootummaan ce'umsaa Tigraay fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay murtii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa TPLF haquuf dabarse mormuu isaanii ifoomsaniiti jiran. Murtiin boordichi adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif beekamtii dhoowwachuu fi paartilee siyaasaa biyyattii keessaa haquuf dabarse kuni kan fudhatama hin qabnedha jechuun mootummaa ce'umsaa ijaaramee fi waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffame irratti miidhaa geessisaa jame. Mootummaan ce'umsaa Tigraay murtiin kun jiraachuu mootummaa ce'umsaa gaaffii keessa galchuu adeemsa waliigaltee nageenyaa guutumaan guututti kan jeequdha jechuun qeeqeeti jira. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan abbaa waliigaltee nageenyaa ta'e seerummaa dhoowwachuun seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jeeti jira. Murtiin kun waliigaltee Piriitooriyaa kan diiguudhis jee TPLF murtii boordiin filannoo biyyaalessaa torban dabre keessa waraana Tigraay sababeeffachuun kan dabre ta'us waraanni dhaabbateeti jira jechuun ibsa baasee TPLF. Mootummaan ce'umsaa Tigraay kan humnoota Tigraay hojjettoota mootummaa fi paartilee mormitootaa of keessaa qabu murteen boordichi dabarsee waliigaltee nagaa mallattaa hiika dhabsiisaa jeeti jira. Akkasumas paartiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay murtee kana hin fudhannu jechuun ibsuun dhimmicha irrattis qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin hin mari'adha jechuun ibsa baase. Murtiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay haquu kun kan raawwatame erga paarlaamaan biyyattii paartichaa tartiiba shororkeessummaa keessaa baase booda ta'uu isaati. Mootummaan ce'umsaa Tigraay fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay murtii kana akka geeddaru ibsa baasaniin boordicha gaafataniiti jiran. Murteen kun waliigaltee Piriitooriyaa kan gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa, mootummoota gamtoomanii fi mootummoota biyyoota biroo beekamtii kennanii fi kana ni cabsa jechuun qeeqa jabaa dhiyeessaniiti jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun BBS irraa isinii qindeessine kana fakkaataa Anshamsuu Bashirii gama ogummaa.